Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akkan wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu si dhageessisa Annaa Basaawaq jiraati. Hawaasni Oromoo biyya Austraaliyaa kutaa Victoria guyyaa kaleessaa hiriira gaggeessan. Hiriira bitootessa 27 bara 2018 magaalaa Melbourne keessatti gaggeessan irratti ijoolleen, dargaggoonni, dubartoonni fi ga'eessonni kumootaan lakkaa'aman alaabaa Oromoo balaliisuu fi uffachuun akkasumas dhaadannoolee kaayyoo hiriirichaa calaqqisan dhageessisuudhaan amlee guddaadhaan hirmaataniiru. Hiriira ganama sa'aatii 10 irraa kaasee aga waaree booda sa'aatii 1 gidduutti gaggeeffame kanarratti kanneen hirmaatan gochaa suukkanneessaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa irraan gahaa jiru balaaleffataniiru. Kana malees deeggarsa qabsoo Oromoof qaban illee bifa adda addaan ibsaa oolaniiru. Akka qindeessitoonni nuuf ibsanitti kaayyoon hiriirichaa waan Oromoon keessatti argamu addunyaaf ibsuu fi qabsoo Oromoof deeggarsa mul'isuudha. Har'a kanas dhufnee fi hiriira nagaa uummata keenya biyyatti dararamaa jiru faana dhaabbachuudhaaf asitti argamnee jechuudha. Namoonni gara paarlaamaa keessaas gannutti ba'anii kan dubbisanii jiranii deeggarsa uummata keenya mararfannoo warri qaban gadi ba'anii deeggarsaa turan jechuudha. Kan biraa uummanni keenya lakkoofsa guddaadha. Akkasitti Oromoo biyya qabsoosaa gaggeeffataa jiruu fi dararamaa jiru faana dhaabbachuudhaaf ergaa isaa dabarfachuu haasa'u baay'ee nu gammachiisee jira. Kanuma kan isin jedhu. Hiriirtonni kun mootummaan Awustiraaliyaas mootummaa Itoophiyaa kan dhala namaa irratti miidhaa fi cunqursaa gaggeessaa jiru akkan deeggarri gaafataniiru. Hiriira kanarrattis hawaasni Ogaadeniyaa Melbourne keessa jiraatan hirmaachuun deeggarsa qabsoo Oromoof qaban ibsaniiru. Mormii mootummaa Itoophiyaa irrattis qaban ibsachaa kan oolan ta'uun hubatameera. Miseensi paarlaamaa federaalaa Awustiraaliyaa obbo Adam Bandit dhiitinsi mirga namoomaa Oromoo irra gahaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Paartii Green bakka bu'uun kan filaman obbo Adam haasaa guyyaa har'aa paarlaamaa federaalaa keessatti godhaniin mootummaan Awustiraaliyaa gochaa mootummaa wayyaanee akka balaaleffatullee gaafataniiru. I stand in the Federal Parliament of Australia today to draw the attention of my colleagues in the government to the serious human rights concerns raised by members of the Australian Oromo community. The Oromo people make up the largest ethnic group in Ethiopia, but the human rights and political rights of the Oromo people have been under attack. For the second time in 2 years, a state of emergency has been declared by the Ethiopian government. Media reports quote the government as stating that the state of emergency was necessary to stem a wave of anti-government protests. Yeroo dheeraaf dhimma Oromoo ordofuu fi dubbachuun kan beekaman obbo Adam haasaa isaanii keessatti sochii hawaasa Oromoo Melbourne kabaja mirga namoomaaf taasisaa jiraniif deeggarsa akka qaban illee dhageessisaniiru. Oromo community members in Melbourne informed me of reports that over 2 years, 70,000 people have been arrested on political charges, on top of 42,000 people already imprisoned and considered to be political prisoners. In Melbourne yesterday, hundreds of members of the Australian Oromo community held a rally to call for an end to violence and for the protection of the human rights of the Oromo people. Victorian Greens member for Melbourne, Ellen Sandel, addressed the rally. Many Oromo people in Melbourne are forced to watch on as family members and loved ones are affected by violence or are forced to flee for their safety. I'd like to acknowledge the leadership of the Oromo community in Melbourne and all of those who are taking action in solidarity.
And the message from the rally was very clear. The violence must end. Political prisoners must be released. And the Australian government must take a stand for the human rights of the Oromo people. Obbo Adamitti dabaluunis mootummaan Awustiraaliyaa akka baqattoota Oromoo fi mirga namoomaa Oromoof dhaabbatu waamicha godhaniiru. Australia must speak out. Not only has Australia failed Oromo refugees and made it hard for families to be reunited, the government has not spoken out clearly in defence of the human rights of the Oromo people. Already the US, the UK and the EU have condemned the Ethiopian government's conduct, and today I support the call of the Oromo community for Australia to stand up. Walga'iin ihaadig kan torbaanota hedduuf gaggeeffamaa ture dura taa'aa addichaa filachuudhaan xumurame. Xumuraa walga'ichaa irrattis dura taa'aan addichaa Dr. Abiy Ahmed ta'uu ibsuudhaan beeksiseera. Haa ta'uti Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa addichaa fi ministeera muummee ta'uunsaa dursame kan irratti walii galame ture. Wayyaanee waayiloonni ishii garuu uummata gowwoomsuuf icciticha yeroo dheeraaf qabanii mari'achaa akka turanillee beekamaadha. Iccitii kanas raadiyoon sagalee Oromoo bitootessa 15 argachuun tamsaasa bitootessa 17 keessatti gabaasuunsaa kan yaadatamu. Akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa OPDOtis dura taa'aa Ihaadigis. Jaarmiyooti lamaanuu garuu meeshaa wayyaaneen tolfattee ittiin uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa cunqursaa jirtu ta'uun waan ifatti beekamuudha. Oduu saati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Bishanga batera to rasa namni rasu todo gamaga manuta dumbadida wal jalsun falu gibawe kiye munde musaba waita dumbakakang asasa dubi mitiapa kutun dubi dangkaga hareyo sawa wali doltentatu sawi galene mamu ulmani ticha bersisa dambu balu kadar bangkamu mitigo dan dua kenya gamtada kurmi dayati karaa facane namnu badeti tokone nagara walra
qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaan guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Sagantaa addaa keessatti komachoo yookiin ammoo waa himachoo laallaa jechuudha. Ka duraawu waa himachoo yookiin ammoo komachoon kun maal inni yeroo jennee ilaallu, namni tokko waan tokkotti quufa dhabu, akka itti dhagaameeru ibsu, akka wanti ta'ameeru isa dhukkubseeru agarsiisu yookiin ammoo himuu, yookiin ammoo waan ta'amerraa gadoo qabaachoo mul'isu, waan tokko akka qajeelaa hin taane yookiin ammoo ittiin quufne mul'isu, ibsu, gadda mul'isu, haluu bayuuf carraaquu, kanneen fakkaataa jechuudha. Namni yeroo waa himatu waan adda addaa waan hin barbaachifne tokko, waan namatti hin tolle tokko mul'isa. Wanti tokko akka itti tolee hin jirre mul'isaa jechuudha. Wantichin rakkoon karaa isaatiin ta'uu hin danda'a, karaa nama biraatiin ta'uu danda'a, haala keessa jirurraa ta'uu hin danda'a. Garuu waa himata namni. Namni maaliif waa himata? Maal godhuuf? Maal fiduuf waa himata? Akka kitaaba adda addaa irra barreeffameerutti namni waan shaniif waa himataa jedhan. Armaan durallee sagantaa biraa irratti hojjedhee ture. Waan shaniif waa himata. Tokko attention yookiin ammoo waan namni na argaa hin jiru, waan tiyyaa godhaa hin jiru jedheeti as na laalii, as jira, hajaan tiyyaa as jirti, hajaa tiyya sanarra fookasii godhi jechuufi waa himata. Akkana naan goone, akkana naan hin jenne, maaliin taane, an qabsoo godhee ture, an maalii godhee ture, an akkana jedhee ture, kanaafuu maal goona? Na laali, na argi, na argaa hin jirtu. Waan na argaa hin jirreefi na dhukkubsaara. Ana galata akanaasii oolee, rakkoo akanaa seenee, horii akanaasii fixadhee, beekumsa akanaasii godhee, yeroo akanaasii balleessee, atini akkamin na argaa dhabda, akkamin na laaluu dhabda, akkamin na dubbisuu dhabda, akkamitti rakkoo tiyya sana furuu dhabda, akkamin na waliin dhaabachuu dhabda, akkamin nama biraa waliin deemta jedhaniiti na argiifi waa himata namni. Anas jira, kaameraa kan ka'e fuula kiyyarra as deebisi. Na'a addunyaa kana keessa kasilaa guddisee barbaachisaa ta'uu qabusiifi anaa na laalii jechuu tokko. Na laali. As jira. Kalammaffaa namni wanti waa himatuufi wanta amaaru kanaafi responsibility fudhachuu diddaaf. Wanti kun na hin laalu jechuuf. Utuu ebaluuf akkas godhuu baatanii silaa wanti kun waa akkana bada. Utuu bee hoggana qabaanne silaa wanti Oromoo kun waa akkana ta'a. Utuu bee horii qabaanne wanti akkana waa ta'a. Maali ta'a? Maali inni waan tokko akka sillaalle argite wanti kun nan laalu, nan gaafatinaa, nan rakkisinaa, na aamiti, midhaan naan gurguramne, hojii hin qabanne, guddaan gabalaan jiran, mootummaan kun nu rakkise, akkana taane, maali taane jetteeti waan silaa godhuun sirra jiru. Ma hiriira wanti dhufuu dhabeebbe akkana hojii akkana ta'eeti, maali ta'eeti, maali akkana ta'eeti hin dhageenye be, ani maali hin taane be, maali jetteeti waan kan ka'e waa dhiyeeffatta jechuudha. Akka amma nama keezii baafatu kana jechuudha. Keezii baafatteeti wanti silaaluu irra jiru akka silaalle godhu jechuudha. Maaliif hajaatan teetii bakka biraa jira, waan silaalu san akkuma goote nama sababatte, guyyaa sababatte, rooba sababatte, waaqa sababatte, hooggana sababatte, waa sababatteeti waan kana ofirraa buusu. Kabiraa namni wanti waa himatuufi anatu irra wayyaa, kiyyatu caalaa, ati naaga jirta jedheeti waa wayii dhiyeeffachuuf, ati kophee akkanaa godhatta, ammallee mana akkanaa keessa galtanii, makiinaa akkasii ooftaa, ata gammaa sartifikeetii hujjaa, ata gammaa uma kana haasoftaa, ata gammaa horii maganaa baankii qabda, ati maali akkana taata, ata mallee uma Oromoo haasoftaa, bakkuma durii jirtaati. Maali inni wanti tokko ka isaa akka irra wayyaa ta'e, kophee akkanaa godhattaa wanti jedhuuf kophee kiyyatu irra gaarii jechuuf.
ata gammaa waa akkanaa barattaa jechuuf anatu sirra barateera jechuuf. Ata gammaa waan akkanaa haasoftaa waan moofaa waa haarawaa akka kiyya haasa'u jechuuf. Maal godha kun yoo namaa gadummaan si dhagamee jiraate ol butuuf ufole da'uufi waan kanneen gootaa jechuudha. Wanti waa himattuufi waan tokko waan si hidhateeru tokko ittiin guutuuf. Waan mataan keessatti si dhagameeru tokko si hidhateeru tokko isa itti guutuuf waa himattaa jechuudha. Kabiraa namni wanti waa himatuufi humna argachuuf. Humna argateefi waan adda addaa ittiin godhuuf. Kanaaf nama amma jaba jedhan waa qaba jedhan maalii jedhan kanneen namoota sanniin waa himatan. Akkuma manullee cinaa tokkoon sanuma goona jechuudha. Miiliyoona 50 taaneeti nandhee faranjii Oromoon akka jiruuf akka hin jirre hin beekne wanti itti himnuufi maali? Cinaa tokkoon humna isaanii ofitti dabaluuf jechuudha kenna gaa'aa miti akka isaan waa nu godhan. Utuu ati akkas jabaattee ka waa gootu taate isaan achis dhufanii ammoo waa himachoo kana yookaan immoo waa komachoon kuni warri akkasii akkas nu godhe warri akkana nu godhe kanaafuu nu eda'ama jechoo tokko. Kabiraa nama gaccabsu. Amma namni garii yoo argite bakkuma walgeettii ta'ee bakka adda addaatti yoo si dhufu mucuqsi godha. Kasi buusee uffata kan kee busheessee namummaa kan kee busheessee homaa keessa akka jirre eessa baddee siin jedha akkama dura. Eessa baddee kun suuqii isaa wayiidhaa guussata jedhamu isaa bakkati ooltu bakkati oonna jettu eessa baddee siin jedha namni wal arginee hin beeknu jechuu dhiiseeti eessa baddee siin jedha. Eessa baddeen kun isa riippoortii godhuu qabda jechuudha. Kun maal godha? Aan beembannee akkana ta'eeti ma hin warwaattaatillee dhaabatteeti waan hin beekneef. Namni wanti inni godhaa humna sirratti godhataara jechuudha. Humna sirratti mul'isuuf ateennaa maraa akkas hodna jetta. Maaf naan bilbille maal hin taane eessa dhukkee sirraa kaasa. Aybe kanaaf siin bilbille maaf na dhufuu didde maali ta'uu didde maali ati waan Oromoo maaliif maal ta'a akka atini kubbaan goolii kan kee jala deemtee achi jalaa dhikkiftu argite akkasi godha namni gariin akka atini defense akka ati uf lakki akkasii miti jettee yoo kasheelatu taate yookiin immoo daftee akka ati dallanteet loltu akka ati loltu puushii si godhaa jechuudha. Kana yeroo godhu humna sirra qabaataaraa jechuudha. Si dallansiisee akka ati shalettu godhe waa kennitee fi sossobattee fi waan silaa godhuun barbaanne akka ati gootu godhe jiruu kan kee keessa seenee akkas goota baluun akkas waan kan ta'in baluun galii hin deemin ati maali hin ta'in hojii akkasii hojjetin waa akkanaan ta'in maali akkanaan dubbatin maqaan balleessita maali akkan wanti nama jala deemtee ati haasoftu kunneen cuftu nama sanirratti humna godhachuuf. Kanaaf namni yeroo waa ofii godhachuu barbaadu si sodaataa jechuudha. Maaliif hennaa maraa yeroo namni waa godhatu seenteet akka namichis waan dogoggora godhee akka waan badaa wayii inni qabaatee ganama galgala waa itti kaatuufi si sodaataa jechuudha. So wanti waa himattuufi cinaa tokkoon humna nama tokko irratti godhuuf namni hennaa maraa si sodaataa jechuudha yeroo waa godhuuf ati waa jedhittaaf si biratti akka waa dubbatanii hin jiru jechuudha. Kabiraa namni wanti waa himatuufi waan bade ufa foo badu ta'e qaama badaaru ta'e ufa kanaaf akkana ta'e akka kun ijoolleen waa akkanaan dabtara waan naan binneef kufe yookiin ammoo waa akkana ta'eef kufe lakki waan qawwee nuun binneef gammaa bilisan baane yoo maali akkana hin taane nu bee wanti tokkummaa dhabneef akkana maal gootaa firaasha jalaaf taa jechuudha. Waan kan kee kana fuutee firaasha irra kuftu yoo kuftellee akkasin sababne waa ufa footiifillee akka kun amma ka'ee namni gariin akka waan si gorsaaru akka waa ufafoo beekuu godheeti akkana taata maalii taata jedhee gaafa ati akka tasaa rakkoon sirra ga'e anqaraa si himee dadhabe gorsa kiyya dhaga'uu didan maalii ta'uu didan maaliif waan ufafoo firaasha tolfachoo jechuudha. Kun ammoo excuse poor performance dalagaa tahammaatu takka dalagaa yartuu isii tanaafi anaa miti nallaalu akka jedhiiti jechuudha. Firriftee waa jala tolfachoo jechuudha. Akkuma ijoollummaatti yeroo dabtara waan naan binneef qabxii haganaa fidee tokko yookaan immoo waan abbaan kiyya akkana na godhaa hin jirre maatiitti iyya waa akkana na gargaaraan jeessumni kiyya waan nan gargaare maali haala akkasii uumattaa jechuudha. So waliigalatti wanti shanii tokko attentionii namaa argachuuf akka namni si arguuf anas jira namni martuu na laaluu qabaaf takkaa sakkoo badda takkaa waa balleessita hinnaa maraa kaatee nama rabsita waan adda addaa goota hinnaa maraa namni waan kan kee haasaa atammoo hin gammaddaa jechuudha. Jireenyi kan kee akkasitti namni beekaa jechuudha. Maaliif hinnaa maraa akka namni gammadee hin jiraanne akka namni nagaan bahee hin galle
kaan buutee kaan buttee kaan bocortee kaan maal gootee akka namni si dhaga'u akka namni attentionii si kennu ta'a jechuudha. Kabira ammoo atoomaan gootu hawaasa kana keessatti hinnaa maraa sababa nama biraati kaati waa godhuu dhabaattuuf. Ati sila nama jabaa wayi nama waa godhu tokko nama ummata jijjiiruu danda'u wanti haqati ala baate wanti homaa ummata Oromoo kanaaf waa godhuu dhabdeefi sababa nama biraati. Sababa hoogganaa sababa hawaasaa sababa hawaasni waan baratee hin jirreef rakkoo akkanaa waan jiruuf faranjiin baay'ee badduu resistii maali so maal gootaa atini responsibility akka nama Oromoo tokko qabdu tokko ofirraa buusuuf waa ati gootu jecha. Kabiraa waa hin qabneef jecha waan namni qabu waan hin qabneef yaada haa ta'u qabeenya haa ta'u beekumsa haa ta'u amala haa ta'u waan gaarii kanneen waan si jalaa dhidhatuufi ganamaa galgala akka waa wanti ati qabdu kanamaa sanii ol ta'e ganamaa galgala nama kaanii himte jechuudha nama si fakkaatutti warra wanti akkasii jalaa dhidhatu himteet guruppiin teettee waa akkasii ganamaa galgala hafarsitaa jechuudha. Kun ammoo maal si godha akka atiin warra amma silaa waan gaarii qabu waan gaarii godhu kanaa ol si godhaa jechuudha. Balluun tokko akkasii gatiin qabu isaan nu gurgurataara maali akkana ta'ara jettee nama mara hogganni kiyyatu isatu hamaa isatu kijibaa isatu maali waa mana jettee akka waa atin nama sanii oli akka nama sanii ol ata amanamaa taate akka nama sanii ol nama waa dalagu taate akka waa nama gaarii taate akka waa nama sabaa waa godhaaru uf gootaa jechuudha. Kanaan nama keessa teetta maaliif waan namoota maraa qalama adda addaati ati dibaattuufi namni akki waa sit dubbatuun hin jiru nagaumaan nama keessa teetta ati homaallee gootu homaallee namaan gootu homaallee qabdu homaallee edaatu wanti ati gootu nama maraa ka wayyaa qabu maraa qalamaan tuquu jechuudha. Qalamaan tuttaa sababa saniif namni waa siin jedhu hin jiru jechuudha. Kabiraa akkuma jedhame hunna waan jirturraa gabbutu taan nama kaan gabbuttee kaan maal gootee kaan jettee kaan as harkiftee kaan achi harkiftee kaan adda guurtee akka namni walitti dhufne akka namni maali hin taane adda guurteeti namni akkas jalatti wanna ta'u jalatti atiin akka kunoo imaamaa fakii jechuudha. Nama wandoo tokko qabootee nama hagooyi ujjala gooteet akkasitti namaan deemteet hunna wayi waa wayoo haa hojjetamuu barbaadame karaa kan kee akka dhufan so hunna jechuudha. Hunnaaf waa himatta kun ammoo waan ufafoo dhufuuf an karaa isin himeera gorsa kiyya dhaga'uu diddanii maali akkana taatanii kanaaf wanti akkanaa badaara kanaaf beeku anillee qoodarraa fudhachuu dhabe maali jetteeti waa adda addaa tolchuuf waa himataa jechuudha akka wantooti deebifne yeroo haasofnu. Yeroo amma waa himatiitii kana ilaallu yeroo baay'ee ilmi namaa kun waa himachuun kun waa inni qabuuf waan inni hin qabne irratti hidhaan qabu amala isaa irra hidhaa qaba. Waa himachuun kun ammoo abbichoo himatuufuu dhibee qaba. Dhibee godhatta deemtee hin dhibamta. Maaliif yeroo waa himattu hinnaa maraa nama biraa madeessita tanteetillee faana madoofta. Nama madeessitee ati nagaan hin galtu. Saayikooloojikaalee qaamaallee hin taane yeroo nama rabsitu keessi kan kee madaa. Yeroo nama tuffattu yeroo nama jibbitu yeroo maal taatu keessi kan kee hin madaa jechuudha. Kanaaf dhibee yeroo dheeraa keessatti waa himachuudhaan waa himuun qajeelama waa himachoo waa komachoon kuni rakkoo badaa nama uuma lamuu akka mataa kan keeti ati waa yaaddee waan tokko ati hin goone si dhooggu jalqabaa jechoo sirra bubbule. Yeroo na ilma namaa kana laaltu ka lukaan deemaaru oduu baayiskilii qabaadhe ka baayiskilii qabaadhe qabu ammoo oduu makiinaa qabaadhe ka makiinaa qabu ammoo oduu maalii xayyaara qabaadhe akkasi wal jalaa deemaa jechuudha. Ka certificating kan certificate ka kun ammoo diploma qabaadhe du degree qabaadhe du masters qabaadhe PhD qabaadhe du professor ta'e du maali ta'e jedheet wal jalaa oofanamne wanti kunni wanti inni nama himu waan san miti kasi woyyeessu ati already baddeetta jechuudha akka ati yaaddurraa badde nama irkatteetta jechuudha gaafa nama irkatte wanti ati qabdu tokkichillee homaa siin godhu maaliif ufajjeeftee nama keessa jirta jechuudha nama biraatis si yaada waan namni biraa si yaadu namni biraa akka kan kee si yaadu waan hin dandeenyeef hajaan kan kee hin guutamu innaa maraa hajaan kan kee waan hin guutamneef nama gammachuu hin qabne tokko taata nama gammachuu hin qabne tokko taate ammoo nama marattuu ajoofta kanaafuu namni atin si jaalatee ufissi qabee si waliin jiraachuuf fedhii qabu hin jiru. Nama maraa nama mishaasisee namni martuu 7 2 3 ufissi sissa achiin booda ammoo waa itti ajooftuuf ofirraa si ari'aa jechuudha.
Achilleen deemta achillee akkas godha. Achilleen deemta achi akkas. Namni martuu si beeka garuu namni si waliin ta'uu barbaadu hin jiru jechuudha. Akkuma fakkeenya Afgaanistaan jechuudha. Afgaanistaan namni martuu dhaqee boombii maalitti jisseera. Namni martuu bakka isiin jirtu hin beeka. Garuu namni uggee achi dhaquu hin jiru jechuudha. So kanaaf hajaa ilma namaa kun hin guuttu garuu ilmi namaa waan qaburratti yoo fuula ofii deeffate mataa bilisaan akka yaaduu danda'u gargaara jechuudha. Kabiraa namni waan bada deefuu kan kee namni dhaga'uu barbaadu hin jiru. Amma waa himachuu jechuun ati yeroo waa himattu siiwaatu caba. Namicha itti himattu ammoo dhukkubsa. Akka amma yeroo deeffattu jechuudha. Yoo deeffatte namatti ajaa siiwaatu caba jechuudha. Kanaaf yeroo waan nama ajaa'u hinnaa maraa baafte namni hedduun si jibbaa deema jechuudha. Ati ammoo wayyoofta. Atillee yoo waan sadheefte waan ajaa'aa namatti hin kennitu jechuudha. Waa urgaa'u nama kennita jechuudha. Dubbii jaalala waan gaarii gaarii nama kennita jechuudha. Kanaaf namni yeroo baay'ee waa himachoo akka waa faayidaa qabuutitti ilaala. Yeroo gabaabaa waan faayidaa qabu fakkaata. Garuu waa himachoon kun deemee paralaayizii si godha. Ballaa si godha. Akka ati sammuun kan kee uuma takka waan gaarii ati argine namni tokkichi gaariin akka waan lafarra hin jirree si godhaa jechuudha deemteeti. Kanaaf ilmi namaa kun waa himachuu irraa of ittisuu qaba. Yoo waa himachuu irraa of ittifte maaliif jiruu kan keetiis si'uma itti gaafatama. Si tolee, si hammaate, baate, si'uma. Yoo atiin sammuu kan keetii yaaddee waan gaarii goote nama biraatiin illee walii hidhachuu dandeetta. Yoo kaawwannaa maraa ka waa himattu taate immoo namni martuu si dhiyeessa. Keessattuu zamana ammaa kana kan namni baay'ee waa himatu hulee marattu mootummoota illee dabalatee jechuudha. Warri biliyoonera ta'e illee akka ajaa'ibaa baratee beekallee jedhaniin kunniin martuu yeroo waa himatutti namni waa himatu eega baay'ate namni waan namni himatu kana namarraa fuudhamoo lakkoofsisaa baay'ee diqqaa jechuudha. Kanaafuu warra faanuus hin ga'uu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa yoo danda'ame nama waa himatu kanarraa fuutee akka west management jechuudha. Akkuma sagaraati beek irraa guurteeti bakka wayitii jissaa akkas yoo nama wayyeessite malee atillee warra waa akkasii jissu yoo taate ardiin lafa raftiin baddi namni tokkichillee namni waliin siqee waliin jiraatu hin jiru jechuudha. Kanaaf waa himachoo irra waa himuun gaarii. Waa himuuf waa himachoon kun waa himachoon ati namaraa woxii qabbanaa na kennite yoo jette waa himataatti jechuudha. Woxiin kun qabbanaa na ho'isee yoo jette immoo hin himaatta jechuudha. Sun rakkoo hin qabu. Maaliif woxis jalaa qabbanaa isii ho'uu qaba. Hin himaatta. Ati namaraa woxii qabbanaa na kennite jechuun hin himataatti jechuudha. Kun ammoo woxii kan keellee akka ho'usi hin godhu. Garuu salphaan wanti kun hin qabbanaa na ho'isitu waan san maraa sii laaffiseeti akka wanti sii ho'ee ati nyaattu godhaa jechuudha. Waan wayii waan badaa yoo argane waa akkanaa kana akkanatti hojjetaadha. Uduu akkana gootee na gammachiisa nama biraallee hin gammachiisa akkana naa jijjiirji'anii akkasitti yoo nama himane namichi itti himatu sun illee waa godhuu danda'a. Atillee waan barbaaddu argatteeti gammachuun jiraachuu hin dandeettaa jechuudha. Kanaafuu warri waa himachoo baay'iftani isinillee dhibee irra kuffisa. Ummata kanallee saba Oromoo kan ammaa tana bilisummaaf deemaa jiru kanallee tiraafikii guddaa waa itti uumuuf jecha warri waa himattan diqqeessa. Warri waan namni himatu namarraa fuudhuu danda'ullee irraa fuudhaati wayyeessa akka isaan nama himachoo dhiisan ija keessatti deebanii loluu irra jechuu isin jedha. Sagantaan mala jireenya kaadhaa asumarraa raabutaa haga torbaa walitti deemnuuf yeroo gaarii. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30f waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.